Jawaar kufaatii Oromoo irra ga'eef itti gaafatamummaa maalii fudhata? Moo itti gaafatamummaa hin qabu? Kufaatii Oromoo irra ga'eef itti gaafatamummaa maalii fudhachuu barbaada Jawaar? Waan kana gaafadhuuf hin qabana. Yoo mana hidhaa jiru barreeffama artiikilii tokko barreessee Addis Istaandaardii irratti natti fakkaata ergee maxxanfame irratti Jawaarii itti gaafatamummaa kufaatii Oromoo irra ga'ee hireetu isa kaan hayyootaaf isa kaan maaliif hireetu ofii shadiida harka dhiqatee keessaa ba'ee gale. Kufaatii Oromoo irra ga'e irraa homaa itti gaafatama hin qabu. Homaa tokkoyyuu waan itti gaafatamu hin qabu. Jenne homaa waan gumaaches hin qabu jechuudha. Kanuma dubbiin. Waan gumaache qaba taanaan lafa Oromoon ga'e sanaaf keessumatti gaafa 2018 harca'iinsi dhalate sana lafa geenye sanaaf ani Jawaar waan gumaache qabaan jedha. Waan gumaache qaba taanaan waan itti gaafatamus qaba. Itti gaafatamummaa maalii fudhata jalqaba Jawaar? Ani Jawaar jalqaba kufaatii Oromoo irra ga'eef itti gaafatamummaan koo kanadha jedheetan 1, 2, 3 jedhee uummata koo dhiifama gaafa. Isa booddee immoo kana booda kanaan dura kufne irraa waan ta'eef kana booddee immoo karaan nu baasu maayinni kan jedhu immoo hin mari'annaa jara keenyaa jedhama. Maleessa mana hidhaatii baatee sirbatti hin dabartu. Yeroon kun yeroo itti Oromoon sirbu miti. Yeroo sirbaa. Gaaffii kan irraan fatina. Kufaatiin Oromoo irra ga'e kufaatii hooggantoonni Oromoo fidanidha. Isaan keessaa tokko Jawaar. Jawaar itti gaafatamummaa maalii fudhata? Itti gaafatamummaa namni hin fudhanne hooggansa miti. Jireenyaaf iyyuu hin turu. Itti gaafatamummaa nama fudhatu duwwaatu hooggansaaf tola. Hoogganaadha jedhee namni ani kabaju kan hin jala deemuu barbaadu dargaggoo Oromoos kan hin itti amanu biyyas kan ani itti amanu nama itti gaafatamummaa fudhatu. Namni itti gaafatamummaa hin fudhanne biyyaaf hin ta'u, ofiifis hin ta'u, maatiidhaafis hin ta'u, sabaafis hin ta'u. Baruutu nurra jiraata. Kana yoo jenne wanta 2018 nurra ga'e sanaafi lafa itti kufne barreetu karaa deemnu immoo tolfannaa jechuudha. Kanaafi ani amma yeroo kanatti jechuudha abaluu sana balleesse, abaluu kana balleesse, abaluu immoo kana balleesse jechuun barbaadu yoo hunda isaa beekne jechuudha. Hunda isaa beekna bara. Tokko lama hunda isaa beekna. Hunda isaa beekna. Siyaasii Oromoo akkamittiin harkaaf miilli hidhamee OPDOtti akka kenname? Maaliif akka kenname? Eenyufaan akka kenname? Tartiiba keenyee tokko tokko walii wajjin dubbachuu dandeenya. Yeroo isaatu ga'e waan ta'eef kunis gaafa barbaachisaa ta'e dubbata. Ammaaf garuu waan ati na gaafatteef Oromoon hooggantoota isaa qeequu duwwaa miti. Itti gaafatamummaatti dhiyeessuutu raraata. Qeeqa duwwaa miti kan isin jedhu. Nama waa'ee qeeqaa irra miti kan jiru. Itti gaafatamummaan jiraachuu qabaa. Maal jechuudha? Yeroo Oromoo Pirootestii bara ijoollee 5,000 ol wareegnee jedhee nutti himamti jira. Itti gaafatamummaan jiraachuu ture jiraata. Eenyutu dhaqee bishaanitti naqe waan sana? Yoo dogoggoraan wal dhaalumaanitu bishaanitti nam'e ta'e har'a immoo deebinee akka bishaanitti nam'ee fi karaan keenya sirrateeraa kan jedhudha. Kanaafan dubbachuu barbaada. Kanaaf Oromoon har'a kan isa baasu maaliif abalutti na jalaa dubbattuu miti? Itti gaafatamummaa hin fudhattamuun fudhattu jalqaba lafa kufnetti. Gaafa sanan si amana zaboriitiif. Itti gaafatamummaan koo kana gaafa naan jette yookaan walii galla yookaan immoo lakki itti gaafatamummaa keetiin siin jedha. Gaafa sana irratti walii galle qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti humnoota gidduutti wal amanuutu dhalachuu danda'a. Dubbanneeti kan wal amansiisnu malee duuchaadhaan akkasumattiin miti hin ta'u akkasitti. Dubbanneetu diignee gadi tokko lama innee walitti haasofneetu. Kan inni gara fuulduraatti deemnu malee duuchaadhaan miti. Duuchaadhaan illee hin ta'u. Kanaaf dubbatamuu qaba. Warri maalifiitu yaadi abaluu qeeqamaa jedhanii haasa'an dogoggora keessa sirrii. Namni maaliif dubbata jedhanii duula banuun sirrii. An amma sitti meerana. Daa'udii fi itti gaafatamummaan kennuun qaban.
Jawaariif itti gaafatamummaan kennuu qaba. Mararaadhaaf itti gaafatamummaan kennuu qaba. Marroodhaaf illee itti gaafatamummaan kennuu qaba. Dubbadhu yoo jedhame jechuudha. Ana miti garuu kan dubbatu sana. Ana miti. Jalqaba isaantu dubbata. Kanaafitu yeroon kun yeroo itti conversationiin Oromoo banamuudhaan jedhaa jira. It is time. Yerootti Oromoo walii wajjiniin taa'ee conversationii bana. Yeroo itti wal falmiin jalqabamudha yeroon kun. Yeroo itti mariin jalqabamu. Maaltu nu baasa? Asirratti wanta wal falmutu jira. Isa akkamitti walitti araarsinee deemnaa jechuu danda'a namni. Rakkinni Oromoo sana miti. Fakkeenyaaf warra qawwee fudhatee fi warra nagaadhaan lolla jedhu gidduu nagaadhaan qabsoofna jedhu gidduu wal dhabdeen jira jedhee yaadee sin beekun. Wal dhabdeenis hin jiru. Takkaayyuu wal dhabdeen hin jiru. Wal dhabdeetu jira kan jedhu namootadha. Namoota dhuunfaa waan ofii barbaadan hojjetachuu barbaadan. Kanaaf conversationiin banamuu danda'a. Qaamota Oromoodhaaf dhimmina jedhan gidduutti conversationiin banamuu qaba. Warri abaluu kootu na jalaa qeeqame yookaan yaada isaatu qeeqame jedhan kana booddee garaa keessanii dhadhaan jedhan. Bubburuqsineetu dubbanna malee. Tatarsaasnee dhodhoosnee dubbanna malee. Baala irra bubuusnee bara baraan Oromoo rakkina tokkotti dabarsaa deemuun hin danda'amu. Mucaan namaa waan itti amanee kana kaayyoon koo waan jedheen gamaagamama malee waan ani barbaade maaliif karaa kana hin deemtuu kan ani jedhuun gamaagamamuu qaba jedhee hin yaadu. Akka kanatti hin fudhatu. Feeriin ta'u akka kanatti. Yoo ati amma fakkeenyaa fi Oromoodhaa fi qabsaa'uun barbaada. Kan hin qabsaa'u garuu karaa nagaatiin yoo tinaan jette lakkii hin ta'u karaa qawweetiin yoo ani immoo siin jedhe. Ati ofii keetii karaa sii ta'u sana hojjetteettamoo hin hojjenne jedheetan isaan si gamaagama. Isa jette sana sadarkaa ati baafatte sanaan si gamaagama. Malee isa kan kootiitiin miti. Feerii ta'uutu nurra jiraachuu. Kanaaf KFO'n amma immoo adda bilisummaa Oromoos itti dabalameera. Seera biyya sanaa fudhatee seera sana jalatti hojjeta. Karaa nagaa qabsoofnaa kan jedhan qabu. Karaa nagaa qabsaa'uun keessan gatiin qabu miti jennoon koon. Karaa nagaa jettanii isa waadaa seensan sanaaf maal hojjettanii? Maal immoo hojjetaa jirtu? Sadarkaadhuma baafattan sanaan kana nuu wayya isuma jettan sanaan maal hojjetaa jirtu? Gaaffiin koo isadha. Maalidha hojii isin hojjetaa jirtan? Qabsoo karaa nagaa jechuun biltsiginnaadhaa wajjin walii galanii Oromoo rakkoo marsaa lammataatiif dabarsanii kennuu jechuun. Qabsoo karaa nagaa jechuun taa'anii ji'a 3 ji'a 4 al tokko ibsa ejjennoo baasuu jechuun qabsoon karaa nagaa kanatti. Kanaaf qabsoo karaa nagaatu nu baasa kan KFO'n jedhuuf Jawaaris immoo deddeebi'ee kan inni dubbateef hiyyoo sin sirrii miti jechuun hin barbaadu. Isa jettan sanaaf garuu maal hojjetan? Hamma har'aatti maal hojjetan? Maal hojjetaa ammoo jirtu? Isa kan hin gaafachuu barbaadu. Kan hojjenne wanta jedhan waan qaban natti hin fakkaatu. Kan uummata Oromoo argaa jiru. Homtuu wanti isaan hojjetan jiru. Wanti hojjetame tokkittuu hin jiru. Qabsoon karaa nagaa maal fa'i? Wanta hedduu of keessaa qaba. Hiriira waamuurraa kaase. Karaa cufuuyyuurraa kaase. Walga'iidhuma galma keessaa geggeessuurraa iyyuu kaase. Akaakuu hedduutu jira qabsoon karaa nagaa. Hiyyoo isuman jedhe sana iyyuu lakkii alitti namanne yoo jette karaa duraa ka'i. Inni barbaadu ka'ee qabsaa'u karaa sanaanis. Maleessa akkana miti. Akka nama tokkootti anaan maaltu baasaa jettee yoo na gaafatte rakkinni Oromootti dhufe rakkina qawweedhaan biyyirraa fudhatamedha waan ta'eef karaa sanaan yoo deeme karaa sanaan yoo dhaqee qabsaa'e biyya isaa harkatti deebifata. Haala har'a jiru keessatti laa. Isa har'aa keessatti hin sinjaa. Isa yeroo Oromoo Protestii haala har'a jiru keessatti kanatu baasa Oromoo nama. Warri immoo lakkii karaa nagaatu baasaa jedhan warra akka Jawaar jechuudha.
karaadhuma sana qabsaa nu agarsiisaan jedha. Karaadhuma sana qabsaa'aatiin nu agarsiisaan jedha. Garuu homtuu hojjetamaa hin jiru. Hom tokko yoo hojjetamaa hin jiru. Asirratti dubbii jajjabduun kaasuu barbaada. Dubbii ani sila boodan dubbadhaa siin jedheen kaasuu barbaada. Dubbii qabsoo karaa nagaa jedhamu kana kan ittiin uummata joonjessinu kana kallattiidhaan dhimma Jawaariin ilaallatuun haasa'uu barbaada. Namoota KFO keessa jiran miti. Kallattiidhaan Jawaar qofa kan ilaallatuun dubbachuu barbaada. Negotiationiidhaan himna hidhaatii ba'ee Jawaarii siin jedheera sila. Erga mana hidhaatii ba'ee waliigaltee mootummaa wajjin waliigaltee hojjettaa jennaan hidhii an mootummaa wajjin waliigalee miti kan hojjetu Jawaar. Afaan isaati. Wanti inni jedhellee kan inni agarsiisu kan biraadha. Garuu waan ani beekuun immoo uummata kootti maal? Waan ani beeku odeeffannoo ani qabuun immoo uummata kootti maal? Mitiya jedhu Jawaar yoo barbaade gadi ba'e. Jawaar yoo xinnaate marsaa tokkoof beekamtii paartii isaatii malee Abiyyi wajjin wal argee kophaatti marii taasifateera. Abiyyiif Jawaar wal arganii marii godhataniiru. Marii taasifatanii.